namni fatarallee nama kennee garaa nama qubsee nama tumsiisa. Mana kiyyaa deemee wajjin man deemu na tumsista wayii mudii. Yaa obboleettii yaa misaa yaanne deemnee akkuma misaa yaanne jalattiin dhufte duba akkamiin godhadhe amma bari nyaata yaanne jedhee si kaasu sodaadhe. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu hordoftoota kabajamtoota keenyaa hundi keessanuu akkamiin nagaa qabdanii jirra jirtu isiniin jecha akkasuma warri amantii biraallee ashama harka fuudhee isiniin jecha haadhallee kun deebinee ittiin jirra jechuudha alhamdulillah. Akkuma argitanitti daraartuun ammoo maan jettu sheekallee jechuudha asumatti fideetiin jira ciisu jirti jechuudha kunoo hedduu takkaan bakka hedduutti wayitiitti qara'an isinii galee nama baay'ee gara nama shamojjaa bismillah anuu mana jalaa bayoo isiniin jedhe dhugaan seetanii wallaahi rabbiin dirraa fudhu akkasii keessaa eeyyate isiniin jaa sagalee waraabajee sheekutti ni didanii yeroo jechuun namni tokko tokko ni beeytanii sheekalni tokko tokko hin ayyamanii sodaatanii walumaa galatti viidiyoo yeroo waraaba jirutti natti illee hin mijoofne yeroo isaan itti qara'anii maan jedhanii jedhan jechuudha. Dhiira hunda akka isaa dhiyeessanii jedha. Dhiirri hundi hayi aadaa waan akkamitti akkana akkasitti akkasitti walumaa galatti baqqaanii jiraami inni ulfaata jechuudha. Alhamdulillah ammishi alhamdulillah lasheetteetiin jirti amma akka duraaniitii miti. Anqara badee deemne jedhne baddeemne isaan bakka sheekni jirutti deemne itti qaraasinna jennee turre garuu manumatti yaamee manumatti itti qara'aniitiin jiranii amma alhamdulillah waan jettu rabbiin isii irraa haa fuudhu isiniin jaafu akkuma argitan ciisu jirti. Miskiintittiin tiyya rahaa jirti noon agartanii akkuma argitan kanatti haaraftu dadhabde kaf jetti kaf. Ini waan tokko ni jira miree bakka qaamni guutuun amma akkas dhufu gadhiisee ni jira qabaa namni yeroo tokko ni beektanii innis ilaalin garuu takka jiruuti irratti quraanii jechuun amma gaafa sheekni dhaqee natti qaraanii jedhan sanillee akkas na godhee hin beekan gooni akkamii kana jechuudha. Hajji tokko ammasii kana qabaa sheekutti dirasoota minaan wajjin qabaatti baay'isan fakkaatti lafatti gadi qabanii sanuu yeroo in sheekni dhufuuf gaheetiin as gahaaf deemanii akka waan laalaa waa itti himuus bila akka sheekni achirraa as deemaa jiran as fiigaa lixxee gadi fuula gadhaa'e jechuudha akka waan waa beektu argatanii wanta akkana kana andhala micoota takka adadaatii takka duuta rabbi rahmata isii haa godhu adadaatii jechuudha karaa kaakayyuu hayyaatinii. Gaafa shibcoon ija namaatiif bakka waa baay'ee qabdi turte qara yeroo sheekni asitti yaamanii jedhan akka waan beektuu sheekni yoo karaa qixxee gahee arkite mijatti mana baatee baddi jechuudha. Uzubillah waan akkana kana rabbi namarraa qabu ija namaatillee waan sun waa hundaayuu rabbi namarraa qabu jechuudha. An ammoo tuyyuu sirii kun nama godhanii sirii nama godhan sanillee awwaal hajjiin keessaa qabee ana itti godhee dubbatu hajjiin keessaa dubbatu jedhee yaadaa ture. Allah haalam sanillee nama naa hime jechuudha. Mayaan kee irraa hin beeku kanaaf amma jara wayittii isaa ijjito jechuudha. Jinni amisin uyyette fit jetti haguutu maal quraan rabbiin haguutanii kabalaa cim tumattuma amma qaamni tokko ciisin jiru jechuudha. Dadhabdee mi'atti nuuf hin beeytu kaf jettee kaf isii godhan jechuudha. Quraanaan maaliidhaan garuu alhamdulillah ammishii waan hundarra yoo fayyuudha garuu ilaa guyyaa sadii gara dirqama itti qara'an jechuudha. Guyyaa sadii itti qara'anii seeraan dirqama itti qara'amu. Du'aayi nuuf godha du'aayi keessanii nu bira dhaabbadha rabbi isii irraa haa kaasu jedha jechuudha. Namni waan ofumaa facaafate haama ta'anillee wanni amma waan akkana kana godhu inshallah isin fayyaa taate hattaan fayyitee osoo sanuu taane natti tola dhugaa rabbi dubbachuu wallahi lazii wanti amma sanuu hin jaalladhu garuu hangaatuun baay'ee nama gaariidha. Nama bakka akka duraan an sodaataa ture san miti jechuudha isin nama addaati. Alhamdulillah asudhala takka utaate nama tokkonuu ergaa jaarsa jalaa fudhatan nama san birayyuu hin dhuftu hin dhayxu maqaayyuu hin dhayxu anuu marabbi hin godhini osuma Mustafaa kana tokkichi na harkaa jina jalaa janaajanee waa jechuun haadhiisu yoo kan janaajananuu taate anuu hin dhaqu maqaa nama saniitu hin dha'u. Ni aaranii gubadda garuu isin nama akkasii miti maashaallah tabarakallah. Kanaafuu miqwaawoo isin kakkaataate isin baasee isin dubbisaa isin ka dubbatu taate yoo ka dubbatu taate yoo hin dubbanne garuu ka micoon hedduu takka tumamte dhugaa rabbi tumamte yoo wayittii ishee namni nama qara akka namatti namni tattaaffatee iyyitu ollaan kun maal ijanii yaa'an namni waan akkasiin beeku asilan safara nuti galu baay'ee musliimni hin jiru nama takka bichaadha musliimni safara kana kan jiru.
maalin jaanii hattaan bakka nullee waan akkana kunoo jiraatan namni jiraatan namni yaa'ee bakka isni galee kana keessa ijis bismillah ammishi naga alhamdulillah shatti haga tokko la shattee ni jirti qorsallee gaafa ishee kan sun dhufee ni fuudhaa fi jechuudha ishee kan Dubaay jiranii akkuma isin jee lakkoofsa waraabee maxxasee lakkoofsaanis irraa fuudhee isin gadhiisa akka itti fayyadamtan abdiin qaba jedhee yaada. Fayyaan teessan fayyaa kennaa waliif yaaduu waliif beekuun barbaachisaadha bakka hundattuu wal bira dhaabbattu wal jajjabeessuun dirqama jechuudha. Tokkoffaa namni waan tokko faayidaa ofii irraa argatetti waan irra dhaabbatee namaaf faayidaa san dabarsa malee ani amma osoo nama tokko waan inni tokko na godhe namni kun waan kana waan na godhe jechuudha lakkii bakka wanni kun naan taane bakka wanni kun naan taane namnis maaliif itti fayyadamaa jechuu danda'a garuu immoo waan nasiiniif ta'ee argitan tokko yeroo fayyadamtanii nama san eega fayyadamtan nama saniifis dabarsan baay'ee takka bareedduudha. Inshallah gaafa ishee kenni dhufanii Dubaay irraa galaniitiin injaan isaan bira fida karraa fi qorsa af kennanii jechuudha. Qorsi aslaan qorsi isaan dibatanii nama hunda nama kennanii hedduu takka qorsi isaanii maashaallah ta'u wanni isaanii hundi maashaallah tabaarakallaadha. Isiniin jedha amma kun daraartuun ta'e akkanuma ciisoo jirti miskiinitti yeroo nyaatallee hin nyaanne jedhee kau dite memang wanni akkana bira heddee taa'ee qabu kana aarsuu danda'a dubara bucaa gadee kun isii aarsuu danda'a. Garuu rafaa jirti uf gattee rafuu jirti ufiyyuu hin beektu. Kaasuun garaa nyaata dubara bira. Miskiinittiin xiyyaa. Firaashinalli ana asuma rafas asuma bulas bakki biraa hin jiru. Kilaasin takkettidhaas marafne jechuun boqonnaa ciifna kun ammoo bakka kotota itti guru ani itti kaachi bulaa isin barbaadde asuma ciiste jechuudha wanti kana bira dhuftu haga inshallah rabbiin Mustafaan mana nubbitee meeshaalee wajjin nubbisutti jechuudha rabbiin keerii haa godhu gaafa sargii godhannee sargii jalatti dhiyaannee meeshaa baay'ee bituu hin oolamu garuu meeshaa hin jiiltu roozaan hin jiiltu ammallee duraanuu. Inshallah mishi wiya takka wanta bareedu takka rabbultee yoo keessa dute adiidha qabeenya jechuun fiixee isaanii dhufanii dubni badaa kanaafuu miidhaginaartuu ni kaasaa waan xiqqoo xiqqoo kan dubbachuu dandeettu taasisanii dubbanni dirqamanidha. Dhugaa asanii namni tokko tokko maalirra geettanii waan na eeganii ibsaniif kana nama nyaatti of gattee rafuu jirti akkamiin godha bakka dhiisuu badaa. Kalau tu tiada lagi kan kain John, terartu. Akan setelah sedai, wah ini awet, daifa. Setelah sedai, ama kamu suka? Mata sedih kulit telah jadi. Atman suka dah warna tu mana? Warna tu, tu bas semua jadi di perterak tu dia semua jadi wali bebe kuai jadi. Cuma mati jadi cuma jiran wawai seragam ni seragam jani, wajin jiran mana tu kalau saya bakal fedes mata jangan mana berarti. Mata nasi. Seni dua mata dirana pidda warna tu. Barsun sentuh menewa berat mani. Orang berat tu mana? Ada mana tim beta reftara gana mana of beta au jadi bota tuma bota jarak tu tuma mana terus kau behar tu re tanah. Alam kau ya nama Fatralnya nama kene gara nama kupsa nama tumsis. Mana ya dem yo teman dem mana tumsis tahu ya mesti. Ya boleh sih ya misalnya ni dem ni kuman misalnya ni jarak tin ufte tu bak kami bodoh ya. Ama barnya tu ya ni ada sih kan sudah deh. Malasi gede dalam video mah warna tu. Warna tu dalam video malah masih hatu manif tadi apa ya TV. Bayan nama rukuta bayan ini namanya. Ate awa tuang kakak bulte ko bayung ko wano tisi iya wawame kasi sama ko bayung ka bulte. Ate isang ko bakabdare ko bayung ka wambra sige sa. Ya nama tu mudah nanti beda. Harus tu. Mustafa sidi saya mana tu mana kena beda mah. Mana tu mana. Wah ya si. Nama kena nara bermasalah nama tu. Amo fiat kau lagi cuci sudah ada sih kan? Apa mau bi? Nasi kau dah nasi nak rudem tamasah. Dia cuayom teh. Nasi beda. Cuayom teh cuci deh mal.
ما هو ويانا تمتين ويوتيتا فيديو اللي ورا باراني. ايوه الله سنو كل انجرا كم نقول ما تديرانا في الديت Himadhu kun ordo takka wajo take na timimi wansi kudan ansi ati fayyata tif si fidirai wame kasike sama saya baiti wame kasike saya bismillah ما سخي سدبوني انا حسابات sikai saya cumbar ufi haso itarati amma saso manjuro durana farin bewan nimbe itabarati kuma yufi qabdu amma tuwan tate rai mali beida silawan nam dokwan لا خي سما دفته ما لسان فرختي nama si fide mali abredi dia si takarani si fide lugar bisalam sheka Dubai jalan sambil santo wani dai pure am kan jalan am shi mata nagam se ukara durana gian ka bawa amma ne ku sitena mata dadi dubbin falla da yaro mon dia dubbin falla da kuno akmar kida itu am fi oman jettu tudu jettu bakal lugar bit baju abba man tu kufratin be kubar man akana tumte u be khayni wan bram bayni ayam berarti amal baju situ eh Allah ka khana pama kami sedih eh hadan nairani asih dan iskar bisi dan ada nanti Martin be khana ke hona di mutayra iskar bidan si dan nafakat la witi jana garana nyati watin betu war ata ka asra fi daraja dem tu witi shet kutin asgani si daraja fi daraja dem tu ko bun kabut يوم قبل يوم نجلتي ay gabuta sinde bisne si da kabajeni at mo wani wese je kala era asra namni wa tijira no fi wo namni bege male namni fi be kunjuru bakka amma nyaata nuufi daa nyaata godhannee maal maal jee gara isii hin kaasu jeeti hordoftoota illee kun amma homaan jettu namni tokko tokko akkas jedhee ni jira namni nama eega waan ta'eef kanaafuu homaan jettu jechaa fi viidiyoo isin waraabu jirra jechuudha malee waan biraatiif miti amma ishii bakka rabbi irraa haa fuudhuuni rabbi naa fayyisu. Maaltu na jira rabbina haa fuudhata? Bakka haftee keessatti ammallee itti jirti haftee waan taafee duubatti keessatti waan. Wanti takka namna keessaa duubaa fi gubbatti sanii kan maal? Udah dan tumte waktu saya kira tema belum mana tidak ya jadi kan waktu والله سلارة هي تاني ولا dan tumen terlalu organ mana masalah tahu kan hai bakka warra erga dulu kacisi kamera warra bicara video kan cukupnya ini mari dia kenapa orang kawin kawin itu kena isin tele ini resunu video naga bila syari cuci ini tidak kan mau panen lagi ni roza malah kita ni mal mal kita ni jualnya hidup misalnya kita ni gawa cuci kita ni akas mau warra mal kita ni nama jusnya warra dua ibu tani pilih hima kita ni Rabbi insyaallah rafu deh bakkan wani wana aja dua berasi nanti iju mana ma fa'an jira di untuk kesik saya ya di teza sih sent mungkin nih guys kan Rumah war. Ay wala andrayo di duar nem toko ija na mati budan wan toko tame tini niya ta majani. Niya ta manamli kam niya ta. Yufake ya jaga sa di gader kadro ka daga chisi. Ma ja ko wayna Allah makhina daga gurtsani na rade mensa. Makina san ta wonon te. San khagara guddo san pa wala gesan di sukam. Malu tanggo tu. Karena aku manjani bakal witi kesabatan ni karena ijiti manjani makana sosti jani. Arge kasi tibe uja witi kau te emas kita ti shi kau ini saya roba asal ni tangi ini tole amma isi kisah kasi ti bismillah. Hai. Karena aku orta kakak tu kan video saya tulis nama video berarti wali ti minuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nagan bye.